Akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota keenyaa oduu poolisii yeroo kanaaf jennee qabannee dhiyaanneerra jalqaba irratti oduu ijoom. Kolleejjiin poolisii Oromiyaa bu'uuraalee misoomaa ijaarsisaa ture bakka pirezidaantiin mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa argamanitti eebbisiise. Qondaaltonnii fi miseensonni istaafii qajeelcha muummee poolisii Oromiyaa duulaan biqiltuu ashaara magariisaa dhaaban. Amma oduu bal'inaan ani Girmaa Magarsaati. Kolleejjiin poolisii Oromiyaa bu'uuraalee misoomaa ijaarsisaa ture bakka pirezidaantiin mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa argamanitti eebbisiise. Bilisee Bayyana. Kolleejjiin poolisii Oromiyaa bu'uuraalee misoomaa ijaarsaa tureen biiroo dabalataa mana barumsaa bu'uura boruu fi siidaa gootichaa Koroneel Abdiisaa Aagaa pirezidaantiin bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa dabalatee bakka qondaaltonni olaanoo argamanitti eebbise. Sabni goota hin qabne saba seenaa hin qabne kan jedhan pirezidaantiin bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa Koroneel Abdiisaan Aagaa goota Oromiyaa qofa osoo hin taane goota addunyaattis jedhan. Koroneel Abdiisaan goota Itoophiyaa keessatti qofa faashizimiidhaan waraane miti. Goota addunyaa irratti faashizimii waraane. Awurooppaatti qabsoo farra faashizimii qindeessee namoota baay'ee of jala hiriirsee biyyoota baay'ee keessatti nama waraanedha. Nama bilisummaa dhala namaatiif qabsaa'edha. Abdiisaa Aagaan goota Oromoo miti. Abdiisaa Aagaan goota Itoophiyaa miti. Abdiisaa Aagaan goota addunyaati. Addunyaa irratti nama faashizimii waraane. Biyyi goota ishee hin kabajne goota biraa qabaachuu hin dandeessu. Koroneel Abdiisaa Aagaa walqixxummaa dhala namaa kan qabsaa'e waan ta'eef miseensonni poolisiis gootummaa Abdiisaa Aagaa fudhachuun hojii olaantummaa seeraa kana irratti ciminaan akka hojjetanis dhaamaniiru. Biyyi immoo goota ishee hin kabajne goota biraa qabaachuu hin dandeessu. Biyyi kun hamma har'aatti biyyi Itoophiyaa Abdiisaa Aagaa kabajuu dhabuu ishee of kabajuu dhabuu ishee Abdiisaa Aagaan walqixxummaa fi bilisummaa dhala namaa hundaaf qabsaa'ee qabsoofsisee hoogganee injifannoo fidee addunyaa irratti nama beekamtii olaanaa qabu. Qondaaltonnii fi miseensonni poolisii fedhii fi kaka'umsaa mataa isaaniitiin miindaa isaanii irraa kutuun mana barumsaa bu'uura boruu kan ijaarsan ta'us Daariktarri olaanaa kolleejii poolisii Oromiyaa Koomishinar Gargaaraa Tolchaa Magarsaa himaniiru. Hawaasa naannoo isaa jiru sadarkaan itti deeggaruu danda'u tokko mana barumsaa ijaaranii gumaachuudha. Miseensi kolleejii poolisii Oromiyaa kan Sanqallee, Awaashi fi Bulbulaa mari'annee mindaa isaaniitirraa kutanii mana barumsaa kana akka ijaaru yoo taasisu qarshii qofa miti humnaan manni barumsaa kun kan ijaarame kontiraaktaratti kenninee miti hojjettoota yookaan konistirakshinii irra warri hojjetan poolisii keessa warri jiran nama humnaa qaxaruudhaan qofa kan ofuma keenya ijaarree gumaachuu dandeenya jechuudha. Manni barumsaa ijaarame kunis daa'imman egeree boruu qaruun guddina biyyaatiif shoora olaanaa kan ba'u ta'uu himaniiru. Qondaaltonnii fi miseensonni istaafii qajeelcha muummee poolisii Oromiyaa duulaan ashaara magariisaa dhaaban. Gabaasa Lissaanuu Mirreessaaf Ahmed Garaaddaa. Qondaaltonnii fi miseensonni istaafii qajeelcha muummee poolisii Oromiyaa aanaa sabbataa hawaas gaara dabal irratti biqiltuu gosa garaagaraa 3,000 ol dhaaban. Guyyaa irraa kana sagantaa baheen yoo xiqqaate biqiltuu 3,000 ol dhaabuudhaaf karoorfanne. Kanaaf biqiltuu kana dhaabnee galuu otoo hin taane biqiltuu kana tokkoffaa seeraan dhaabuu qabna. Lammataa immoo kunuunsuu qabna waan ta'eef akka carraa ta'e barreewwan darban keessa biqiltuu hedduudha dhaabne. Biqiltuuwwan hedduun dhaabbatan kun yoo xiqqaate parsantii 90 ol sirriitti qabatanii yeroo ammaa kana ijaanis argamaa jira waan ta'eef isa kanas dhaabnee galuu otoo hin taane jidduudhaan dhufnee kotkotuu kunuunsuu. Sirna dhaabbii biqiltuu kanarratti Koomishinara itti aanaa fi itti gaafatamaan bulchiinsaa fi loojistikii qajeelcha muummee poolisii Oromiyaa Koomishinara Gargaaraa Muhammad Ahimad hojii olaantummaa seeraa kabachiisuun cinatti biqiltuu dhaabuun faayidaa guddaa akka qabu himaniiru. Ashaaraan magariisaa calqabame kaasee miseensi keenya istaafii godinaa irraa kaasee amma gadiitti hojii
nageenya tasgabbeessuu cinaatti hojiiwwan biroo irrattis hirmaataa turuun isaanii yaadatama. Hojii nageenyaa qofa odoo hin ta'in hojii ashaaraa magariisaa dabalatee hojiiwwan hedduu hojjechaa turuun keenya yaadatama. Akkuma beekamu erga mootummaan federaalaa keessattuu muummicha ministeeraatiin karoorri ashaaraa magariisaa bahee hojiirra oole kaasee waggaa waggaan miseensi keenya istaafii Komishinii Poolisii Oromiyaa irraa kaasee hamma gadiitti naannoo kanarratti hojii boonsaa hojjetee jira. Dhiqama biyyee fi faalama qilleensaa to'achuuf gaheen biqiltuu olaanaa waan ta'eef ciminaan kan hojjetan ta'uu dubbataniiru. Fakkeenyumaaf bonni dheerachuun lolaan sababa biqiltuun haphachaa deemuun lolaan baay'achuun beelli baay'achuun hojii nageenyaa irratti rakkoo fida waan ta'eef nutillee akkuma mootummaan federaalaa fi mootummaan naannoo keenyaa xiyyeeffatee itti deemaa jiru nutillee hojii keenya cinaan gahee keenya bahannee biqiltuu sirritti dhaabuun kunuunsuun gahee keenya bahuun barbaachisaa ta'a. Biqiltuun bara darbe dhaabbates harka 80 ol kan qabate ta'uu fi bara kanas qajeelchi muummee poolisii Oromiyaa biqiltuuwwan gosa garaagaraa dhaabuun gahee isaa bahataa jira. Waggaa darbees isa duras kan dhaabamee jiru akka qajeelcha muummee poolisii Oromiyaatti guutumaan guutuutti parsantiin ol'aanan kan qabate amma sadarkaa bareedaa irra jira yoo ilaaltan kuni poolisiin dhaabee qofa miti kan biraa deebi'u kan agarsiisu jechuudha. Ammas isaarra dhaabne kanas dhaabnee biraa deebi'u qofa osoo hin taane deebinee ilaallee kunuunsinee sa'aatii bishaan hin argannetti hamma danda'ametti bishaan akka inni argatu goone bakka silaa barbaadame saniin ga'uu akka qabnu kuni dhaabuu qofa miti. Bakkaan ga'uunis dirqamadha. Duula ashaaraa magariisaa akka biyyaattis ta'ee akka naannootti biqiltuu biliyoona 6 ol dhaabuuf karoorfame keessatti gahee isaanii bahataa kan jiran ta'uu qondaaltonnii fi miseensonni poolisii qajeelcha muummee poolisii Oromiyaa himaniiru. Hojii kanarratti hirmaannee gumaacha keenya bahuun dirqama waan ta'eef keessattuu biqiltuun yoo dafanii bosonna bakka manca'etti bakka hin buusne akkuma dhalli namaa bakka wal bu'aa deemu biqiltuun illee bakka wal bu'aa yoo hin deemne jireenya dhala namaa fi uumamaan illee rabbiinis gaafa uumu wal cinaa uume waan ta'eef faayidaan guddaan nuti bosonarraa argannu olaanaa waan ta'eef nu qofaa miti wanni lubbuu qabu hundi bosonarraa biqiltuu dhaabatu kanarraa yoo inni guddatee bosonatti jijjiirame bu'aa olaanaa argata waan ta'eef. Jiraattonni dubbisnes biqiltuu kanaan dura dhaabbatee guddate akka fakkeenyaatti ilaaluun bu'aa argame kana kunuunsuu himanii gara fuula duraattis biqiltuu dhaabbate horii irraa eeguun kunuunsa barbaachisaa akka godhanis dubbataniiru. Erga biqiltuun kun gaara kanarratti dhaabbate duraanirra bishaan hin jiru ture. Bishaan baay'ee dheebochaa jira. Ergas karaa lafa riqatii golbaatiin bishaan burqaa jira. Ergas biqiltuun of jalatti marga qabatee bishaan irree of jalatti qabatee ergas irree waa baay'ee argine jechuu barbaadetananii ani baay'ee na gammachiise jechuu barbaade. Godina Harargee Lixaa aanaa mi'eessootti namoonni sarara hadiida baaburaa hatan eeruu hawaasa naannichaa qaamolee nageenyaaf kennanii to'ataman. Araarso Muhammad. Godina Harargee Lixaa aanaa mi'eessootti halkan dawoo godhachuun sibiila hadiida baaburaa kan durii lafa keessaa hiikuun namoota gurguruuf yaalan 19 fi sibiilota 2100 to'achuu Daayiriktarri ittaanaa waajjira poolisii aanaa mi'eessoo saajin olaanaa Ahmaddiin Kadir ibsaniiru. Yakka qabeenyaan irratti raawwataman namni 19 to'atamee jira. Namoota 19 kan to'atamanii sibiila baaburaa gurguddaa dheeraa kana buloon isaa hiikuudhaan toora yoo xiqqaate sibiila dheeraa kana firii 2100 hiikanii dhoksanii mana isaanii dhuunfaatti awwaaluudhaan boolla qotanii lafa ooyiruu yookaan lafa maansaa keessatti dhoksuudhaan bifa adda addaatiin akkasitti dhoksanii bakka isaan gurguruuf yaalii godhan
ture. Diiviziniin nageenya naannoo mirkaneessuu aanichaa saajin olaanaa Mangistuu Mandooyyoo gocha hannaa kana saaxiluu fi to'achuu keessatti deeggarsa hawaasni gochaa tureef galateeffataniiru. Sibiila kana yeroo to'annu hawaasni nu deeggaraa ture. Naannoo daandii irraa baay'ee fagaataa ture. Hawaasatu ceekuudhaan nu baadhateetiin gara daandiitti nu baasee konkolaataa irratti nu fe'aa ture. Kanaaf asumaan hawaasa kana galatoomaa jechuu barbaada. Fuula duraaf ammoo hawaasni kun bu'uuraalee misoomaa irratti qaama bobba'u kana wal gorsuudhaan akka lammata hojii akkanaa kanatti hin deebine akka wal gorsu asumaan ergaa dabarsuun barbaada. Namoonni gocha kanaan shakkaman dubbifnee tokko tokko gocha isaaniitti gaabbuun hawaasni nu duubatti hafan eeguu qabu jechuun dubbataniiru. Wanti kun sirrii miti kun kan galaafate dhiifamuu qabaa qabeenya mootummaati. Eenyu fayyada eeguu qabna. Dogongorree keenya rabbiin dogongorse. Kanaafuu warri ofirraa eeguu qabaa. Daayiriktarri qajeelcha poolisii godina Harargee Lixaa Koomaandar Kaasaayee Nagaash godinni Harargee Lixaa godina nagayaa fi tasgabbii qabu akka ta'e kaasuun yeroo ammaa kana garuu yakka hannaa hadiida baaburaa aanaa mi'eessoo fi gumbii bordoddee keessatti mul'achaa jiruun namoota yakka hannaa kana raawwatanii fi sibiilota hedduu to'annaa jala oolchuun galmee irratti qulqulleessaa jiraachuu ibsaniiru. Hanna kana wajjin namoonni shakkaman naannoo aanaa mi'eessootti namni 19 to'annaa jala oolee jira. Sibiila baay'inaanis yoo ilaaltu hadiida baaburaa kan ittiin diriire kun gara 2100 bakka kuufamees bakka adda addaa dhoksaniis qaama shakkame kana wajjiniin sadarkaa aanaa mi'eessootti to'annaa jala oolee yeroo ammaa kana galmeen isaa qulqullaa'aa jira. Lammaffaa aanaa gumbii bordoddeettis bifuma saniin gara nama 12 amma ammaatitti to'annaa jala oolee jira. Lammaffaa akkasuma sibiilli hedduun qabamee waajjira poolisiitti galii ta'ee jira. Kana malees yakki bu'uuraalee misoomaa irratti yoo raawwatame kan miidhamu uummata waan ta'eef hawaasni keenyas kana hubachuun eegumsa bu'uuraalee misoomaa akka cimsuuf hojjechaa jiraachuu himaniiru. Namoonni hanna akkasii kana keessatti bobba'an olaantummaan seeraa akka kabajamuu danda'u galmeen gareen qorannaa galmee kana karaa cimina qabuun qulqulleessee seeratti yeroo gabaabaa keessa dhiheessee namni hanna kanaafuuf qopheessee jirus akka irraa barachuu danda'u. Dhimma bu'uura misoomaa kanarratti miidhaa dhufu kan miidhamus hawaasa biyya kanaa waan ta'eedhaaf hawaasni biyya kanaa nu cinaa hiriiree bu'uura misoomaa kana abbummaadhaan itti gaafatamaa fudhatee akka inni eeguu danda'u. Hattoota amma dhimma kanarratti bobba'anii rakkoo uumaa jiran kanas saaxilanii kennanii seeratti dhiyaachuu akka isaan danda'an hojiin toora kanaan hojjetamaa jiru hojii bal'aa ta'uu isaati. Kabajamtoota daawwattoota keenya oduu poolisii yeroo kanaaf jenne son xumuriin dura al takkaarra deebuun ijoo isaanii si yaadachiisa. Kolleejjiin poolisii Oromiyaa bu'uuraalee misoomaa ijaarsisaa ture bakka pirezidaantiin mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa argamanitti eebbisiise. Qondaaltonnii fi miseensonni istaafii qajeelcha muummee poolisii Oromiyaa duulaan biqiltuu ashaara magariisaa dhaaban. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenya oduun poolisii yeroo kanaaf jenne kanneen turan. Nu waliin turuu keessaniif galanni keenya guddaadha. Qophiilee poolisii hafan waliin